بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبجمتوتا هردفتوتا في دعوتوتا ميديا نور الشمار كفوني أكم جرتو بغنا جهان جراتن دران درسي عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام جميعا باليمن والبركة. واني درسيس نجتش وربادو بقى عيد بركة، عيد كبجا، عيد الفطر ربي سنجه بقى ولمانجيني أكل من أمريكا إنك ربي بركان وفكاه برد فلي ورت ديب ربي نهاتا السنين جتش. الرح وان قبابدو وهي ناموسة عيد الرئيس نفيبسة عيد الفطر. عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي فمه رسول ربي عليه الصلاة والسلام يروغر مدينة رفاني أمني مدينة كوني كان تبت الأرقان جيشول. فقال: ما هذان اليومان ويال لما نسين كتت تبتن كوني مالي جراني تنين قافة رسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. ويال لما كان يرو إسلام ما اندرتي كيست تبتاتنين تري ويا سني جراني اتمان ججول. إيقا رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جانين: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. ويال لما إسلام ما اندرتي أكا إيدا قرأتني كيست تبتن سن ربين بكا إسني بوسي جرا. ويال لما gurguddoo ka guyyaa lamaan san caalu rabbiin bakka isinii buusee jira. Guyyaan lamaan rabbiin bakka buuseef kuni kami? Ciidul Adhaa wa Ciidul Fitr. Ciida al-Adhaati fi Ciidul Fitri rabbiin ciida jaahiliyyummaa san bakka nu buusee jechuudha. Rabbiin kana karaa nuuf godhe. Kanaaf ciida lamaan kana keessatti gammachuu kenna mul'isuun gaariidha. Mallattoo diinii islaamaati jechuudha. Naamusni guyyaa iidaa kana namarraa eeggamu maali? Saala rajulun Aliyyan anil ghusli. Namni tokko guyyaa iidaa dhiqatu irraa Aliyyin gaafate. Aliyyi maal jedheeni? Kulla yawmin in shi'ita, guyyaa hundaa dhiqadhu, keessattuu amma guyyaa iidaa عيد لمان كنيجو عيد الأضحى وعيد الفطر. أكو مثلا قويا جمعة إسلامني عيد صديق أبا، عيد قرقودو، عيد الأضحى في عيد الفطر. إجسني عيد قويا جمعتي قويا جمعة تربانيف أك عيدات تلالما. عيد الفطر مو جمعتشو صومة مرتوتيف، عبادة صومة مرتوتيف جمعتشو كان أجر سيسانيدا. عيد الأضحى جمعتشو دلقالي حجي xumuratuutiif agarsiisanidha. Guyyaan Jummaa ammoo gammachuu torbee nagahaan xumuratu agarsiisanidha. Kanaaf guyyaalee sadan kana keessatti qaama dhiqatanii bahuun gaariidha, barbaachisaadha. Qulqulleeffatanii bahuun akkuma san naamusa guyyaa iidaa namarraa eeggamurraa waan bareedaa uffatuun, uffata bareedaa, uffata jaalatamaa yoo dandeettii qabaatan uffata haaraa uffatuun, yoo dandeettii hin qabaatin ammoo kama duru san miiccatanii qulqulleeffatanii urgeeffatanii bahuun barbaachisaa jechuudha guyyaa iidaa. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa iidaa kana uffata bareedaa, uffata diimaa uffateetiniin baha jechuudha. Walanaa fi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana. وهند كيس تويو نتي أرجع ربي تلأني وجين ديمنا وانتير والرسول هجتان نهجن بريتش فتني ميرجاني ويا إذا بهم كوني نما تكوف قفا فتو هنتاني نم هندا فولم كده ورين إيرالله ورين دبرتيله جولله أكو مثلا ورين قرد الرئي صلاة تبهو في ورين من التحفله حتى من كيست الله bareechifatanii guyyaa san gammachuudhaan ooluun barbaachisaadha.
guyyaa iidaa kana zikriin jedhamu maali? Zikriin guyyaa iidaa jedhamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiira jechuun ni jira. Akkuma san Allahu akbar laa ilaaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd jechuullee ni jira jechuudha. Kunniin takbiiraa guyyaa iidaa jedhamudha. Takbiiraan kuni guyyaa iidaa fajrii irraa jalqabeetiniin hanga salaanni salaatamutti guyyaa iidaa sanitti inuma jedhama jechuudha. Iidal fitriin keessatti salaata iidaa salaatuun kun akkam? Salaata iidaa salaatuun kun sunnaa mu'akkada waan akkaan barbaachisaa tahedha. Ummata guutuu irratti ammoo dirqama tokko namaa irratti sunnaa mu'akkada. maaliif rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam amarana rasuulullaahi an أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجما ربين وأجيل مال نمهم دا جرى إذا باسوتي يجود عيد الفطر في جرى عيد الأضحى تتي باسوتي نوأجي حتى دبرتوتا من قدوتا اللي دبرتوتا مشرات هني قولا كيس جيراني اللي أكو مثلا دبرتوتا طري لغو قباني اللي بهاني تنين دري إذا لغاني قرصة لغيفتاني خيري مسلم توتا سوجين حرماتني قلن جتشولا قالوا صلاة نساء ورين توري لغو قباني دري إيداتي بهاني خيري لغيفتني قلن جتشول كان هون دايو باسو تنوجي الرسول عليه الصلاة والسلام سنة قويا إيدا كيسات وجتمتو كيسا تكمو يرو قرأ إيدا بهاني كراتكم بهاني إيقساني كرابراتين دي بولين waan jirudha. Maaliifi karaan khayrii irra deeman kuni guyyaa qiyaamaa ragaa namaa baya khayrii heddummeeffatuudhaaf jechuudha. Karaa kaaniin ammoo namoota irratti salaama qara'uuf nama duran argin ka biraa arguudhaaf faayidaa garagaraatiif jechuudha. Karaa tokkoon bahanii karaa biraatiin galuu akkuma sani yoo wanni nama dhorgu hin jiraatiin miilan deemanii deebuutu gaariidha. yoo rakkoon jiraate abbatulleen orgaan qabu jechuudha. Salaata yookiin ammoo ciid alfixriin keessatti ganama fuxuura godhanii timira 3 irratti yookiin ammoo 5 irratti fuxuura godhaniitiin bahuun gaariidha. Kanaaf guyyaalee iidaa keessatti wantoonni barbaachisooni akka sunnaatitti lakkaa'amu kaniin jechuudha. Salaata iidaa keessatti jalqaboonni salaatamu hin jiru. Salaatuma iidaa salaatanii eegasii khutbaa dhageeffatan malee jalqaba sunnaan hin jirtu jechuudha. Maaliif kaana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam laa yusallii qabla al-ciidi shay'an فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ويا إذا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة عيدة درت وني صلاة هنجرو ومن صلاني أكما در إذا تبهين صلاتني يكسني خطبة قراني سنبود الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ منايو ديبئت نجري ركع لما صلاة جدا ركع ضحى يجول كان ملي إذا درت سنان هنجرو يجول. صلاة عيدا كان ميكم صلاة عيدا كاتن اتصالة صلاة عيدا ركعة لما ركعة دراك الستي تكبيرة إحرام الله أكبر جلاني هرك لما الفلاني إجسني كمر ركعتني الله أكبر يعني تكبيرة إحرام قراني بودا إجسي تكبيرة يرو تربة الله أكبر جلان جتشو سنين بودا فاتحة كراني إجسي أمو سورة برو karaan jechuudha. Rakaa lammaffaa keessatti akkasuma erga Allahu akbar jedhanii lafaa ol ka'anii yeroo 5 takbiiraa jedhan yeroo 5 Allahu akbar jedhanii
takbiira lafaa ol ka'iinsaa saniin maletti jechuudha. Saniin booda salaata rak'aa lamaan san akkuma salaata kaanitti salaatanii tashahuda ta'anii salaama baafatan jechuudha. Garuu rak'aa duraa keessatti suuraa qaafii yookiin ammoo suuraa sabbih isma rabbikal a'laa qara'uun gaariidha. Rak'aa lammaffaa keessattis akkuma sanii suuraa iqtarabatis saa'atu suuratul qamar iqtarabatis saa'atu wanshaqqal qamar kan jedhu san qara'u yookiin ammoo suuraa al-ghaashiya hal ataaka hadiithul ghaashiya kan jedhu qara'uun gaariidha. Kana sifti salaata ciidaa haala kanaan salaatan jechuudha. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات صلاة عيد الأضحى في عيد الفطر كيست اللي ركعة درا كيست يرو ترب الله أكبر جرا ركعة لما فا كيست مو يروشن الله أكبر جرا جل أكما سن حديث برو كيست كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى. عيد الأمان في جمعة كيستي سبح اسم ربك الأعلى أكما سن هل أتاك حديث الغاشية كان قرأ تهيجل نمني سلاني عيدا جلاترت هو مال قوچو قبا نمني سلاني عيدا جلاترت قدا باسون غاريرا نموتا سلاني جلاترت ولتك ومني جماعات هاني أكما مامني سلاكي سنت والسلاكي سون gaariidha jechuudha. Maaliif kaana Anas radiyallahu anhu idaa faatathu salaatul ciidi maal imaam Anas rabbi sarra haa jaalatu yoo salaanni ciidaa jalaa tarte jechuun imaama yoo dhaqqabatuu dhabe jama'a ahlahu fasallaa bihim maatimuu fi walitti qabee waliin salaata jechuudha. Akkuma imaamni salaachisanitti wal salaachisanii salaata ciidaa salaatan jechuudha. Guyyaa ciidaa kana ciid al-adhaa fi ciid al-fitrin keessatti guyyaa ciidaa lamaan kana soomuun hin ta'u. Soomni haraama, guyyaa gammachuuti, guyyaa nyaataa dhugaatiiti. Guyyaa ciidaa kana akkaataan itti wal gammachiisa yookiin ammoo bageetti isiniin gahe jedhaniin afaan arabiffaatiin taqabbalallahu minna wa minkum rabbi nurraa haa qeebalu isinirrallee haa qeebalu jedhani haala kanaa wal gammachiisan jechuudha. Maaliif inni akkuma jenne inni gammachuudha. Wanta gammachuu kana baga gammaddee baga waliinuu gammannee waliin jechuun waan barbaachisaa ta'uuf jechuudha. Ciid al-fitriin sooma ramadaanaa san soomaniin gammachuudhaan ibaadaa rabbii godhatanii xumuratuudhaaf kanaaf wal gammachiisan baga gammaddee waliin jedhan. Ciidul adhaa keessatti illee akkuma san dalagaa hajjiidhaa xumuratanii nagahan irraa bahuudhaaf jecha kanarratti wal gammachiisan. Akkuma san guyyaa jum'aallee guyyaa torban nagahan ibaadaa rabbii irratti dabarsuudhaaf innis akka torbaanitti ciida muslimtootaatti ilaalama jechuudha. Garuu ciidni gurguddaan muslimni kabajatu ciiduma lamaan kana ciidul adhaa fi ciidul fitriidha. Alhamdulillahi rabbiin umrii keenya keessa barakaa nuuf kaahee soomannee rabbiin nurraa haa qeebalu. Guutuu xumurannee amma jala bultii ciidaa gahuun kun ni'imaa guddaadha. Akkanuma rabbiin ni'imaa kanurraa haa tursiisu, bara dhufullee nagaan itti nu haa deebisu. Bara dhufu kana caalaa fayyaan keenya guutuu ta'ee imaanni keenya dabalamee rizqiin nuu bal'attee nasriin nuuf argamee ummanni islaamaa addunyaa kanarratti bakka jiran hundatti rabbiin isaan nassaree aduwwii isaanii cabsee gammachuu guddoodhaan warra bara dhufullee itti deebi'u rabbi nu haa taasisu.
سجنتان الراء أسمرت مرما عيد مبارك أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام جميعا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.